jalqaba irratti bu'uura kaayitiin bira dabranii akka inni jedhe sanitti hin deemu. Sahih Bukhari hadisa 4981 irratti nabi rabbiidha alayhi salatu wassalam akkana jedhan. Nabiyyiin tokkolleen waan fakkaataa isaa irratti namni amanu kennamu malee nafuu jedhan. Anamu waan kenname wahyan awhaahu Allahu ilayya beeksisa rabbiin gara kiyyatti beeksisa godhe. Kanaafuu ani ni hawwa irra caala isaanii dhagama hordofaatiin irra caala isaanii ta'u hawwaa jedhan. Akkuma nabi rabbiidha alayhi salaam jedhan nabiyyoota hundara nabi rabbiidha alayhi salatu wassalam irra caala hordofa. Asitti waan ibsu barbaade rabbiin nabiyyi kamiyyuu waa kennu malee nafu waan irratti namni amanuu danda'u wayidha kennuufi malee nafu jechuudha. Phaawulos sammuu maal qaba yoo jenne sitti deebina. Amma sammuu Yesuus Kiristoos wagguu dubbatu kanarratti Yesuus deebisee ani isinitti meera isinmoo hin amantan hojiin ani maqaa abbaa kootiitiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa hin ba'u jedha. Kun ammoo Yohaannis meeqarra jira? Yohaannis boqonnaa 10:25 irra jira. Hojiin ani maqaa abbaa kootiitiin hojjedhu anaaf dhugaa hin ba'u jechuun hojii wayiidha akka Rabbi itti kenne qaba jechuudha. Ka dhugaa isaaf ba'u. Nam tokko dhugaa waan isaaf ba'u malee lafaa ka'eetiin akkanumatti hordofaa yoo jedhe hin ta'atu jechuudha. Amma suuraa kunnaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ayata 16 irratti قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم بفقد لبست فيكم عمرا جد يا محمد أن سنكيس تريد جرى عمرا من قبل جون زمن سنكيس تريد جرى نبيك تنجدي ثم كان دبت جرى قالوا سنمو أباني سائن وكاكيو نسائن أتم زري بن يامير ران دلت جرى تندبت أين تسبيك أك زري بن يامير راتي نما سبيك ويدك أبدا نم زري سبيك ويدك أبدا لهم أكاتي ثم كان دبت إني فكين يبدو فيتناني Ada amara yo sinjede tinjedati nama wayida nama raga naba wayida yo argatin lafuma kee Phaawulos Yahudir akkana jettee dubbachuu dandeessa eenyutu ragaa baaf eenyutu seeka Phaawulosin duraan kan jedhu isa san illee deebinaa jechuudha. Sahih Muslim keessatti jechuudha hadisa deettafa akkasuma Tirmidhi 2006 keessatti Jibril alayhi salam nama fakkaateetti dhufe fajaa rajulun namni wayida dhufe jedhan ka ufanni isaa akkan addaatu ka rifeensi isaa akka malee gurraachatu ka akkasiidhaa sun dhufee nabi Muhammad alayhi salam barsiisee bira deemu so barattoonni argan jechuudha. Nabi Rabbi alayhi salam waa'ee isaa wagguu dubbatan dhaaka Jibril inni sun Jibriilidha jedhanii dubbatan jechuudha. Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam akka kanatti beeksifni isaanitti dhufe jechuun akka kanatti beeksifni isaaniidha dhufe jechuun dabalataan nabi rabbi alayhi salatu wassalam nabi rabbi alayhi salatu wassalam rabbiin ergamu isaanii dubbateetiin jira. Fakkeenyaaf Sahih Muslim hadisa 162 akkasumallee ammoo hadisa Sahih Bukhari 7517 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammaditti dubbateetiin jira gaafa mi'raaj baaniitiin jira itti dubbateetiin jira jechuun dabalataan nabi rabbi alayhi salatu wassalam ani gabricha Allah itti ergama isaati jedhan ani gabricha Allah itti ergama isaati jedhan. Amma Sahih Muslim 2865 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala كنا جن إنما بعثتك عن سيرجيت إنجرا لأبتليك وأبتلي بك سين كرماتو بسين اللي كرماتو راب وأنزلت عليك كتابا اللي ست بوسى جرين ربي تجدان ست بوسيني جري دبتاني جيتشون كان أفو ربي سبحانه وتعالى رقا بأي في جنة دبتشون dirqa makamna leedha amma samuun mirga kamna leedha. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Phaawulos walitti qabuun turallee turre sababni isaadha bar Phaawulos akkaataan isaadha sira jaabsisaa bar diina qulqulluu irraa kaafira qulqulluu irraa sekendii takkatti gara qulqulluu Phaawulositti jijjiiran. Isa kana nabi jedhe akkasitti wanna jechuun hin danda'amu. Nabi Rabbi alayhi wasallam bu'istu li utammima makarim al-akhlaq haala gaarii tolchuudhaaf ergamee jedhanii dubbatan waan gaarii dubbachuudhaaf ergamee jedhanii dubbatan isa kanaadha. Wantoota biraa ammoo